kaba dawititia sumadawi kaba hotu ya bif tutia obduransi kaba Sarabo to kena kotor kali sarab dai. Kau ni kalti. Kari ni. Kasih view boleh. Baru di sini baru. Ada. Oke tidak mungkin. Apa tu? Mana jawab dah? Cara apa itu? Ni orang juga. Saipan? Ya. Nagani? Kita juga. Akam gitu. Iya. Akam kami. Naga. Ayah dan. Ini rapat ya. Abba kabenya tadi kan alenu rapat. Mal. Wangga berarti. Akasus fontain. Ati hojin sitti kene kam gore. Hujinati kan itu mah jurat iftan jetin lenuan di sebeita. Akamiti wa hujuman kenya kan akamiti dimna ama isanan kumar. Jechuun isinillee ka waan sila ana barbaachisu maateriyaala garagaraa naan guunne anis kanumaaf hin dhiise ka hojjedhu jetti sinuma hojjedha gara jitti hin geeffe. Siif guuta waa hunda waan ati barbaachise siif guuta akkamitti amma ijoolleen kun kanatti walitti qabamanii gideetan tokkummaa kanaan maali hanga ammaa akkamitti? Isintu dhiiftan jeetumaan bakka haala saniif tuqishuu jirraan ala ta'e kana booda bakka hin hojjedha rakkoon hin jiru. Saniif gochuu waan kana laal isaan kana gootu. Tokko tokkotti amantii naatu fadhu saba akka ilmaatu kutatti babaaste sanaanatu beekaatti dhiis fiduu qabda isinummaan hojii keessan akka jiidhaa malee maateriyaala barbaachisu anka ilmoo keetitti akkasiin hojii makiyyaa margadhe jaartii meeqa Oh ya. Kero.
Akkam jirtan? Fayyaadha? Jirtani? Maal jirtan? Akkasi? Jabaadha gaarii? Isaan lamaan sun maaliif hawwatti baniiru? Ijoolleen tokko taa'u jiran isaan sun maaliif hawwatti irraa banee ta'an? Ajaa'iba kun. Inni amma isaan ijoollee dubbisu kun eenyu? Ifaan magadabsan baan hawwachuudha. Abbaan gadaa banaa isa abbaa gadaa Oromoo. Maal jechuudha? Maal godhe? Ka tokkummaa labsu isa. Ka Oromoo walitti tokkoomsu isa. Ka amantaan akka hin baane gorsu isa. Ka kutaan akka hin baane gorsu isa. Isa immoo dubbii osuma hin geenyeen ani beekaa miti tooftaa kana waliin leenji'eetiin beeku. Kanaaf cuuqee beekadhu. Anatu isa achitti irraa xumura waa'ee kanaa si jaachise jechuudha. Sanuu mee amma sila waan irra waan jimaa akkami? Kana tokkoon godhu. Sila Apa kami? Ajian. Karena di sini mau kan. Wahai kana na radis. Anak tumure dikasih sama sekali. Birki tina kana ma rapes mu gua urut bisa aja caps. Aye? Ada iya. Aye wala garra. Sefin bilbil. Wan jurun daw jafi. Aye ta de baka. Aye naga natun. Ayo. Aya. Tahu doain abang kina gua mau balam tiduga. Oga kana dura wan fira ka bolu. Engkau jeti ya da ture. Amma babi ti kabo. Biya jeje baran. Amma mau kami gua debasu kaba. Akan gua. Wai amantati waran. Limmena amantatun beita nama dirran. Wah itu bijab du namni hundu amantaa sarrafun tantu. Kanafu dhimma amantaatti ajandaa godhadheeti isaan hunda adda babaase kophatti bineensa isaa nyaachisuu hin qabu. Yoo kutaa ta'es kutaanis rakkoon qabu isaan hundi waan ijoollee ganda takkaati saniifuu amantaa godhuu qabu. Hayyee yaadni kanan naa ta'e kuukaa kanaan hin kafala abbaa barbaadellee ni akka abbasa tana fuuta abbaa qabeenyaati. Kanaafuu kun gaashan yaa Muhammadii yaa muturo duru hundi isaanii amantaa garagaraati dubbise godhatu. Awali sudah. Hala nana. Naga. Ya. Muhammad. Zikta. Zikta ada siapa? Naga. Iya. Naga. Kali. Saya. Ada. Siapa? Kira bo. Ai barre fi kishu bijiran ture. Asuman ture. Angga makum jirta ni. Mala tu jirta no. Mala tahu. Tahu jirta ni. Berita ada. Arra kami wajib oleh jadi Muhammad. Wajib oleh jadi. Mantu juro. Tuna kalmati yoji olla kam stingal ma yoro kon ka balaki ayeme tikishu ana fi nidu jira sani pachi ishme ko to chibane wa sine dibi tuna mafsi izin mo amrati mutana kai ayer ko ko shuti settane jami ko basa ko ko beita jo mjana oji kudanne aye jo tani oji tabandi kana ko parade mo soji demu pedu mal ni beita tikishu na rabe dalan silallati sama binji baita garmo soji ato yero duni peda sakam juli tanani beita Dulu saya beli yang mana? Saya kan orang saya beli yang ni. Ini tak ada. Isin kau ada turan. Akam? Isin bayi tamu sini juga kerana lafna. Jualan sini bayi tamu jalan tapi kabito pak. Untuk sini bayi tak serutin. Bayi tu le lagi fikir ni. Nama kaman tab semua tu kaman fikir ya kaman tu dah kami tu. Situ bisu fede malin bayi tak. Jualan tu jualan aman tamu sini balle sudah. Inu mau masjid warga gubatur. Salam orang masjid gubatur. Alih anak kas. Jualan pun di warga tu bisu. Jualan saya beli yang mana? Saya bangke kan itu. Anak mak kamu semua tu kau mana tiga wakam tu sana wajib macam kau tu hasan itu mama juru jadi. Bakaya ada kiki tu deh. Muhammad itu mereka kau pakai jadi wanti kau tu kau jadi jadi betul. Guru marah gamar tu. Jualan saya ni. Laga anak finat timan. Bagi pada macam ni. Kristen macam ni. Muhammad tu wajib sudina. Goi na wajib sih aja. Imma amantaa kanarratti haloo sibboo barbaadanii inumaa amantii musliimaa gara biyya arabaa fa'aa dhuftee jiran isaan asii deemuu qabanii jiranii bariyaada qabanii waan akkasitti jira kanaafuu yoo natti harkara dhiifama garuu adda sin baasu garuu waan sanitti intalli ilaaltee sirriidhaan yommuu jiru nama shakkisaan anu duraanuu shakkaatiin ture amma ifa na baaftee jirta ayyee bakka akkasii ayyee yoo natti harkara dhiifama rakkoon qaba isaanii wajji hedduu garaan deddeemini Hasan Muhammad Idriisoo fa'aa hojii deemu
kanuma yaanni kiyyaa galatu baay'ee wala garraayee amma isaan biratti na laayini kophaa taa'e hiriyaa kee fakkaatu taa'e. Taatee bakka. Nagaan turi bakka deemuu dandeessa galumaas yaa'e bormoo hojii qaban. Maal maachite hoostayga. Otoo adee biraa. Lakki tolfadhee hin jira. Ay saayibii maal taate? Maali uumama maal taate? Daaga tana dura yeroo tiyya wajji fixee akkatti. Saayiba gua faayidaa qaba. Hogga wanni xiiri jirtu qofa. Miila dhiisamee haasoo ba'a barbaadde isa. Dua maal ta'e nama mucaa jaame tu maareessa. Booda aaree booda fuulli isaa sirrii bararee Apostol, sembahani berdiakam. Maal go singari kamu kan. Salam onsa maal bina kana berdiakam gitu sa. maali gawana kan. Hai jual dana wajib demo bar sitini majidin. Duba segini turi jual dana wajib demin. Isan jual Kristana infidel. Haji sudah berbadan. Saya bang kekun. Amma kun jalan kate waktu Kristani Israeli dulu je. Jual gorse. Anak mak Kristen tu kau itu dagang itu kan sinja cuju. Karena aku usahani wajib demo kabdot. Jualnya ke itu osoh jirani. Masih osoh juru. Kabar osoh juru. Jualnya berarti wajib masuk ope amanta ke cerita. Hai macam aku dulu mata kalau itu amanta ke sih kabaju kabar. Orang umma walin kabdan. Sani ba kesan amanta ke sih kabanya. Orang umma lain tapi ke diso jin demin rabot. Anak mak Kristen itu dagang itu kan. Ama jolum sabang dia kan akan menti yarat libau berbada. Sila, nama beroti. Akhirnya gamal fakam dah kami. Raga anak Kristen ini nama itu nih. Nanti waktu fatah ini nama itu turan. Salamona Jesus dem na numang sa Jesus dem antagat. Edana duba tifi wal marat. Kadu bo. Sani wo jin deminat. Hai ana duran mau numan shakye yau tifi wala manne wajira julatina kana Iriyang gaden bufa jalati Allah. Tanaf inja tanaf duranu jette. Duran jette romoni. Rara ge gali jurta na jin dem yo amanta kanya kabul ka. Allah ya mau nda wudin kabul kama. Ayye kartu me charte yo ayye. No mo fitu nomor rar gawana kana. Ayye baka dia ma isa karasan dem na ramo. Cuma sering kotor karena sesuatu yang Salamon. Oh, mali apa dua? Maali maal taate? Gobaal si budat? Maal ta'e deemu gamu. Ajaa'iba. Humni isaa nagaan qabu. Hai mali si dua no ajaiban. Waan ajaa'iba. Uummatni reefa kormatti kun deemu biraa usee. Uummatni reefa kormatti biraa kuteera. Hai ijoolleen maal taate qoysa? Hai jolen usteetu manu bira kaatee kuttee aarte. Maaltu seena ijoollee tana qoy? Tokko maaltu seena qoy? Hai maal gootan isin jolle? Wanta kan goone wanta kan balleessin. Hai. Hai jolle maa nuti maal goone irra jolleen kaatee kutte. Boo anaa gaafatee dhufa. Isin asuma. Waan fi juga gaya kana. Oh Muhammad. Nagami. Fayyada. Nagami. Fayya wallahi. Alhamdulillah. Hai mali refta na barra nu disteetu ma kaatee nu achitee see bar maali garuu. Mina dhiisee akka maleedha. Hai maaltu sokonna me garuu naa himime. Boo ijoollee saayibaa takka bar dhiisee amalli isaanii an duraan naan galle ture beekte. Eefan yaadi isaanii hubadhe booda saabni kiyya tokko mucaan ganda keenyaa tokko naa hime. San booda amalli isaanii hubadhe idaan isaan amantii teenya jibbanii amantii teenya jaalatanii amantii teenya kabajanii. An duraan akka obboleeyyanitti takka waa'ee amantii yaadne ture. Garuu isaan waan biraa yaadan asii galee dhiisimee. Mucaa reefta na dhufee si yaamisanii kan biraa si yaamisan. Mucaa bar nama nagaan nama akkasitti quuqama amantii qabu nagarreen nama akka dhugatti nama nagaati mucaan sun. Mucaa santu dhufee waan akkanatti. Waa hunda dhugaanatti himin siin jee amantii islaamaa biyya arabarraa dhuftee amantiin islaamaa
amantii sigalee laal amantii tan teenya amantii arabaati jaaniiti hin kabajanii sigalee amantiin teenya amantii arabaati jaanii hin kabajanii amantii teenya akkaataa isiin amantii nama nagaa amantii nageenya ta'uu isaatu naa himi ani sarraan bare sigalee meena dhiisee ayyee bagana kana jees rabaa fadhe galatoomina mamad taansusa khajulle agreef tana adda baasu jiru mucaasanii mucaan sun iddaan basaastu daddan way naagalte warra ijoollee hunda nu bira yaamee taani takka takkatti itti hime waan akkana mucaasanii lakke ittiin gaafadhaan achi taa'u jira waan ta'e. Ay Salamon. Akam. Nagami. Fayada. Naga mal karo jirta. Ay mal refta na bar khateen no bira kutte bar. Baro Ahmad Arif. Ha. Isin mujjin tahu kana ni je dabarila. Ay mal tu sum konna me karo. Wan su konna mera nae me ya. Wan fokot tu takkabar wan ni jadin tu na konna me. Gille saibani kana mujjin tu kana karte. Ha. Isaan kana ga sana dura an saibban kiyya karte ijoollee wala mannu yaade jo wajji jiraachaa turre isaan immoo amma nama saahiba biraatu natti hime warreen amantii biyya balleessu barbaadanii mucaan khasiyaa me mucaa xiqqaareef tana mucaa maammata nu bira yaame sanii nama gaarii akkam seete bar laal iccitee ajaa'ibaa tana baasee natti hime tana ofirraa hin beeyne inni immoo waa hunda beekaa isaan naa hime amma ergan baree boodan gaa akkasitti dabare akkasii yaada keenaa immoo fedhii galatoomin oo qashitiitiya akkam nagaa fayyaati jirta ayyee dhufee bakka dhufee Rabbirraa fayyaadha fayyaati shaata nagaa busto jirta jirra boo bardeen gadi tajameetin sillee waan garree beeyta haallinis naammi jooyne bakka sanuma san badii akkamitti jirta wallahi nagaa isa baddeessa waytu osman jira waan ammaal bar aaraaniin ganda keessa deemu jira beeyta maaliif sanituma amantaa keenya kana irratti shorkaa uumuudha shira diinni xaxa diinni baay'ee sanatti ta'een wal nyaachisuudhaaf waan isaan dalagan meedhiis bara manumaatu warri kiristaanaatis pheenxeen uummata fokkataadha jedhanitti amantaan taane jedhanitti eenyu jaa akkatti bara mataan na aartee bara eenyu jaa maali wanti salamoon fa'aa kana jirani saayibban kiyyo saayibban kiyyo mummadiyo ni barbadeessinaa warra pheenxeedha akkamitti warra ortodoksii pheenxee ni barbadeessinaa jedhanii anam aartaan hin beekta torbaan kana manaa wajjin baane mana isaanu nu barbadeessina nuti akkana kunu eenyu isaan sodaatira namu amantaa firtiri du'a ni du'a kanaaf hin baqqaanis lolee beekta an bakka tun oromoodha maal oromoonis jirti boo jeetti ka salamoonis akka lolaa beekta pheenxeen oromoo miti ummata Israa'el maarree kana keessa deddeemee dhufe warra Ameerikaanota amantaa Yihudaatiin hundee anis bakka inni sunu Yihudaa yoo fedhe maal isaan kee amantaa arraboota isaanii hojjetan agariin arraboota isaan jalatti nan gartu akkanaami hayyee anis beekta aartanii amma cuggarraa hundi na ka'ee malee gadda anti ibidda kanaan na qabateenu maaliif beekta namni hundi amantaa irratti lubbuu isaa sana kennuu qaba anamma akka pheenxee tokkotti natti argame sitti mee dhiifa magaalaa isaa ayyee rakkoon qaba waan bareedaa itti saahibi hayyee bakka taatee isaanii biratti sin agarra bagada kam sagale nagami fayada naga naya hajat ko da काम से बर्बाद है aja maliga आओ जोले साहिब किया तरुण तना नुबरे का दो कुत्ते तना करते हैं eta सनुमा को आरे बगदा तना से बर्बाद है जोले साहिब या उनकी वल तारते अद्द दताव जरती सनुमा से बर्बाद है dukun ko boya Ajoolleen turreef montana nagaan taa'utti hin jiran hojjen. Bagadaa maaltu hin beeka ijoolleen kiyyuuma tokko dhufee. Reef montana gammachuudha hojjetaanii taphatti hin jirani faantaa fa'aa dhugutti hin jiran hojjetaanii. Ameen naa gaafadhu bagadaa akkatti nu adda adda ta'anii taa'u jirani. Mee hottu ni gaafannaa. Ijoollee. Akkam jirtan? agaabi Fayyaa keessanii? fayyaadha Maaliif adda sin baase akkatti maaliif iddoo galtan? standard Hottaa meeqatti godhu deebi'a? Hottaa mee? Maal rakkoo jira moo? Rakkoo jira? Maame
rakkoon hin jiru lakke. Maal duuba haddasiin baasee akka ta'e haddasiin dudura gad. Bagadaa bar mucuma tokko dhufe hunda nu bira yaame awwaan kana itti meegaa bar isen dhagoo amma maammerraa isen dhagoo. Ayyee. Amantii waa'ee amantii toofan amantii keenya akkana amantii waa'ee amantii kana kaaseeti ijoollee waliin dhahee wal lolchiisee ijoolleen walitti aarte eefas hunda takka takkatti karatti agaree bakka kanas maammee kanas amantii isin musliimaa amantiin kiristaanaa akka maal gubdee tokko tokko yaameeti akkana jedhu. Tokko tokkoon biraan hundinuu. Nu bira yaa'ee hundi akkana akkas jedhu. Saniif jechuudha oggaatii deebitu hunda addabaan jechuudha. Hunda addabanii an qomumatti nafeen. Meetiin maammee maal haddasiin baasee jechuun maaltu kophaa si galche isaanirraa maal dhageessati mee? Ayi hojii isaanii natti himan beekte. Hojiin isaanii maal isin jaan? Hojiin isaanii akkuma mucaan amma hime kanatti saahiba kiyya tokko natti hime. Isaan hojii jiraanna. Dhugaadha hojii jiraanna garuu masgiida guban amantii musliimaan kabajan. Kana mee naa gaafadhu carraa kana naa gaafadhu. Kana isin jaani? Meetoo Salamoon. Sana warreen beela kiristaana gubanii sanarra dabree immoo anumaayyuu ajjeesuudhaaf na duubatti isaanii olii galee ani dhageenye mucaan saahiba kiyya natti hime. Saabeen kee kumbo? Akkana jee natti mucaan waa'ee isaanii beeku. Ayyee. Ergas hin bakka isaanirraa maqaanis. Meetoo maal dhageessimeeti? Wanti isaanirraa addisi baase maal? Anillee boo kiyyaa dhufeetuma boo amantaan beenteedha akkana maallaqaan maarree nama gootii minaamin jaanii akkana kijibaa amantaa kijibaa jaanii ufsanii bakka natti himanii amantaati jaa qeequu fedhanii sabuu sanii bakka amantaatti jaa wanti jettutti an wareegamuu naa wayyaa beektaa sabuu saniitiin aaree bakka ijoolleen tunnaafuun taane jeetiin irraa achi jedhu. Laal amma isin hundinuu Oromoodha mee? Na dhageessanii? Hojii kana kan deemtuun dallaaltuudha. Diina keenya hojiin isaa maali? Kanuma jechuudha. Amantiin kan adda baasee jiru tokko tokkoon siyaamee kanas qofa deemee gorsee kana deemee qofa gorsee wanti inni dalagu maali hojiin isaa kana jechuudha. Maaliif maallaqaan bitameeti? Diina keenya malee kana inni keenya miti. Jechuun garuu innis Oromoo ta'ee maallaqaan bitameeti. Kana godhuuf jechuudha. Basaastuu guddaatu maallaqaan bitee jechuudha. Isa kana akka Oromoon adda baatu akka jechuudha kaan amantiin adda baasee kaan musliima kaan kiristaana adda baasee ifi jiraachuudhaaf. Kan immoo diina keenya arraboota jechuudha kana beekuu qabdanis isin hundinuu Oromoodha. Kiristaanis musliimnis beenteenis waqafataanis hundinuu Oromoodha. Isin amma kana beekuu qabdan. Dhageessanii jechuudha wanti isin hundinuu dhageenyaa. Jechuun sun diina keenyaatu maallaqaan isin bitee jechuun maallaqaan basaastuu maallaqaan bitee akka isin adda baastu kan baasu tokkummaa Oromoo qofa. Dhageessanii Oromoo. Amma kaawwatti raatama harkul fuudhaa kaadha. Achi balam loosa kes pala selasa wa hunda naraje bo mal man Ino Bagadaa sana. we sama dina fam Malchakee kan Mana mucaan sana mujalla. haan Zimbabwe. Oh hot. Hot deh. maal laga maal dura haadhi isin tiga apa dah tiga macam ni kalau hanya Ati maal hojiin kee? ammo Anu jumalee jira? jumalegi Isaan wakati Zimbabwe? mal lafa jiru Amantaan kee maal? anmo amantaa amma afan qaba Maaliif hin qabne amantaa? jechuun Hojiin kee Oromoo adda baasuudha? ana amantaa hundaa Hojiin kee jechuun Oromoo adda baasuudha maallaqaan? waan tana waan illee goone Basaastuudhaati? lakkii basaastuu miti akkanumatti bakka akkanumatti daldagadee jira daldalee magaalaa keessa daldagadee Magaaluma keessa? Kanaafuu cinee galtanii basaastuutu jechuun maallaqaan bitamee kaan musliima kaan kiristaana kaan beentee jedha Zimbabwe. Kanaafuu jechuudha ati garuu maali Oromoodha amantaan kee wanti sabni kan kee? Oromoodha Oromuma? Laal. Oromoatu maallaqaan bitamee jechuudha diina keenya kaan amantaan kaan musliimaan kaan kiristaana adda baasa. Kanaafuu jechuudha kun siraan eegamaa. Jechuudha ati Oromoo adda illee hin baastu. Adda baastullee if hin jiraattu. Dhageessaami. Jechuudha kanaafuu isin immoo dhiifama haadhu jira kan. Haadhis ol jira kun gogu. Kana booda jechuudha Oromoo adda baasuu hin dandeessu. Dhageessaa.
Tana booda machu khanu baasu tokkummaa Oromoo bichaadha. Tanaafuu jechuudha waan kana ittiin deemin kana. Anillee gocha raawwadhe kanaaf hedduu gaddee jira. Mallaqaan na sobanii akkana warra gara kibbaa kana dhufanii tokkummaa Oromoo itti facaasnaan jedhanii mallaqa guddaan akka kennanii mallaqa sanillee hin nyaadhu hin deebisaaf akaawuntii isaa irratti. Abadan waan feete gootullee Oromoo addan baastu. Addan baasan hin deebisu. Jechuudha Oromoo addan baasu hin dandeessu. Kanaafuu kanammoo ganaaf yaaliin godhin. Ammaaf dhiifama immoo na satara isin dhiifama isin hin jiran. Ammaaf dhiifama waan kana. Dhiifama hundi geessanuu. Ani immoo akkanatti illee waan inni. Abbaa gadaaf jeefi malee sila mucaa kana hin ajjeesaa. Arra takkitti dhiifama naa godhi. Asi dhiifama salamu. Tuman deebiin. Deebu ganaatti hin deebu. Kana booda tokkummaa Oromoo qofaan nu baasa.